Sasaada ilmaan fudhachuu miti ilmaan hin fudhattu mana keessatti deebiin sin jira bara. Mata ijoolleen keessa jirama. Ijoolleen te mana keessa teenyus dubbisu jira. Ijoolleen te mana keessa jirti. Ilmaan ija boodi baatee bira baatee ana fuutee deemtuu cirfeetu fudhatte ilmaan kiyya. Sumaani deddeemeeti yaadda barbaadna qismi keessa deddeema. Yoo ati dhuftee mana keessa teessee hanganuma nu gargaartee. Ilmaan kiyya ittiin dhufadhaatu deemaa barbaada ijoollee. Ilmaan yoo duraati nu dhuftanii akkamiin diyaanaa asi. Sama ilmuun dhufa ilmaan kiyyatti. Yalla nu kotti ilmaan keetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amana yaaddo jirra. Kunoo tasliimillee laaqana ijoollee godhi jirti. Kunoo mucaan xiqqaanne nu bira jira. Kunoo haalatti jirru akkanuma jirra. Arraan talallee deddeemnee yaaddoo barbaacharra oollee yaaddoo bakkee jiru naagarre. Kunoo anaaf raajuunis baharis deemaa oollee garuu qismii kudhan ol deemnee jira. Qismii keessa hin jiru yaaddoon hedduu waan isaan nu yaachisu jira daawwattoota keenya. Garuu isinis du'aan nu bira dhaabbadhaan isin jaa waan biraallee jiru rabbuma kadhadhaa fi inshaallah rabbiin ilmaan isaa keessa nagayaan haa deebisuu jaa du'aa keessan nu barbaachisa nu cinaa dhaabbadhaa du'aan kunoo dhufneeti arraan tana waan takka sirreessina jennee anaaf raajuunis akka siraajuu akka jettee keessi yaada dabalata. Akkuma dhageetti jechuudha Fatihaa fi Bahari dhageetiin maaliif isaan kun xiqqoo afaan irra beekanii akkasumas namoota gartee biyya tana keessa xiqqoo bula waan ta'eef jechuudha. Ganamarraa kaaneeti Baharis qismii biroo anaaf Fatihaan ammoo waliin deemnee mana hidhaa jechuudha. Qismii jechuun mana hidhaadha tokko lama sadii jennee jechuudha. Akkasitti deemnee hanga ganamarraa kaanee barbaadaa turre jechuudha. Achi ollee dhufnee waa takka waan agarrees hin jiru deddeemnee waan biraa dhabnee footoo isaallee fuunee deemneeti footoo barbaadu jirra. Garuu waa takka waan yaaddoo ja'amu naagarree rabbumaa beekaa bakka inni jiru. Haala itti jiruulee rabbumaa beekaa hedduu cinqamnee jira yaaddoo inni jira dhiiru haala akkam keessa jira eega fudhame bilbilisaa hidhaadha bilbilaa ollee hidhaadha cufaadha adiinis nutti bilbilee waan goonu wallaalleetti kunoo deddeebinee mana deebinee jirra mana kana keessas miiciyyoo fi ijoollees eeguun dirqama nama tokko itti gooneeti akkasii deddeemaa ollee miiciyyoonis hedduu sodaatti nama haareyaa isis dhufanii yoo waa godhan ijoollee yoo waa godhan jenneeti hedduu rakkachuu jirra nutis. Inshaallah rabbiin kayruma haa godhu jenna waan biraa waan jennuun qabnu. Qismii irra deemnee ganamarraa galmee maqaa isaatii fi suuraa isaatii wajjin namni kana asin bira dhufee jenneeti ilaalaa turre. Hanga ammaan tana bilbilli inni naa godhe anaaf jechuudha. Miiseejiidha naa barreesse. Raajuu qabameetiin jira. Ani qabameetiin jira. Dafii deemiti koompitara dhaqee paaswaardii iimeela kiyyaa naa jijjiirnaan jedhe. Yeroo inni qabame yeruma isa meeseejii si barreesse. Yeruma isaan deemuu ni jiran. Ta'uun dhabdee ana fakkaate. Sa'aanis waluma sa'a gizee ilaalus meeseejii kee saa'uma inni fudhame san. Yeroo san meeseejii si barreesse bilbilallee bilbilachuu hin dandeenye na fakkaata maaliif harkaa qabanii saniif meeseejii barreesse meeseejii san barreesse harkaa fudhanii harkaa fudhachuu dhabanii hin beeknu waan beeknu hin qabnu jechuu kiyya saniifuu amma raajuun dafee imeela isaa bira naqeeti akkasitti koompitara irratti bira deebisee jira nuti haala kanaan gaa YouTube isaa maaliif YouTube isaa jechuun waan isaatii qabeenya isaatii harkaa fudhatanis ni balleessan namni badiif si deemu waa takka sin dhiisu waa tolchuun deemu ooma hunda balleessa saniifuu daawwattoota keenyaa kunooti inshaallah ilmaan illee fuunee yaanaa jennee yaada qabna ijoollee fi tasliimillee asii fuunee yaanaa jennee yaada qabna maaliif mucaan kun waan amanamu takka hin qabu yoo dhufee halkanillee dhufee micoota sodaachisee olaa bansiisee ilmaan kanallee yoo waa godhan hin beeknu saniifuu qalbiin akka nooyyaa ilmaan ni fuuna jennee yaada qabna sani mucaa birallee warra isaanii bira haadha bira dhaqeen ture aan gizeen dhaqu ummaan isaa waa'ee mucaa kana quban qabdu manas galutti hin jiru jetti torbaan dabare jetti manas galutti hin jiru bakkee inni jiru aanuu quban qabu bilbila gizeen bilbila jalaan kaasu jetti ummaan isaa akkasii waan hin godhu wallaaleetiin haadha isaati waan inni balleessee hundatti himee kunoo waan akkana kana abbaa ilmaanii fuudhee hiisisee jeetiin itti himee hidhaallee hin geessine bakkee geessee hin beeknu jeetiin itti himee isaanis haala itti barbaadan akka itti barbaadan godheetiin dhufe waan takkaan silaa godhuun barbaade haadha ilmaan kana dawwalleeti yoo ilmaan si keessa kanoo amma yaaddoo isiin balaaleffatu hin jiru kunoo hidhame bakkee jiru hin beeknu allaa alam dhufne yoo dhufte ilmaan si keessa deebite haala wasaana haa deebitutti bilbilla tasliimni fuudhaan mana kiyyaan geessa ilmaan si kophaa akka mana jiran haa beektu yaaddoon akka qabamee jiru beeksisneeti
kootu ilmaan kee keessa deebii jennaan intala kanas yoo harka amma fakkeenyi isiitu harka keessaa qaba kan jenne mucaanis kophutti karaa tasliimiin yaaddoo barbaadaa jira. Yaaddoo barbaadee isa qabsiisa. Dubbiin amma nama shakkisiisti ni beektaa? Nama shakkisiisa. Dubbiin sa'aadaan harka keessa yoo qabaachuu baatte ilmaan si keessa ni deebiti jechuun yaada qabaan. Yoo harka keessaa hin qabaatin sa'aadaa yoo itti bilbilee yaaddoo waan akkanaa keessa jira koo ilmaan kee keessa yoo jennu ni deebiti na fakkaatti. Yoo deebi'aatte immoo suma beeka. Duraan abbaan jidduu jira ilmaan isaa keessa jira. San namuu kadhannee dadhabnee sa'aadaa garuu har'aan tana rakkoo keessa jirra. Yaaddoo rakkoo keessa jira waan inni itti jiru hin beeknu. Rabbumaa beekaa bakka itti jirus hin beeknu. Saniifuu rakkoo keessa jirra isin ammishii waan biraan hin gargaarin dhuftee ilmaan keessatti yoo deebite gargaarsa guddoo nu goote. Nuti hanga isa barbaannee halli takka finnu isin immoo ilmaan si keessa nu deebi'uu qabdi. Saniifuu ammatti bilbilirraa jiru. Akkas daawwattoota dubbiin hedduu nama dhibdi. Dubbiin yaaddoo hedduu nu dhibu jirti. Namni sila bilbilli bakka akkanaan jira yaadina yoo jelle hin beeknu garuu bilbila irraa fudhatanis hin beekne. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Saada akkam nagaa? Saada waan hin jiru ana fatiyaati akkan hin jee. Ati waa takka nagarra qilleensa kanarratti yaaddoo kalee dhufanii fudhanii mana. Maaltu dhufee fuudha? Qe'ee dura dhufee fuudhe namaa fuudhe araba askaraa fuudhe. Sitti erge moo Saada waan kun akkam quban qabdu waan kanarra? Kanan jeen Saada kanan jeen arras ati satanuma isaa yaaddoo kalee sa'a 10 takka qe'ee dura dhufanii fuudhan. Ati maaluma taateessa Saada? Amma waa takka sinjoof hin dawwalleen dhaggeeffadhu. Waa takka sinjoof hin dawwalle. Waan hin sinjoo yaaddoo ilmaan keessaa qabamee jira bakkee jiru hin beekne kalees barbaadne arras deemaa ollee dhabnee jirra. Hidhaa keessa hin jiru. Kootu ilmaan kee keessa deebi. Kanee faraan tokkotu askaratti fidee qe'ee duraa fuudhee jaanii na bilbilanii dhufeetiin hin jiru kunoo ilmaanii fi tasliimii mana keessa jira. Saniifuu ani ilmaan kee keessa koo deebi micoo tasliimnaaf fuudhee mana kiyya deemaanii kootu ilmaan kee keessa deebi Saada. Arrallee ati mataan jabaatiin arrallee rakkoo keessa jirra yaaddoon sila ilmaan isaa keessa ka jiru fuudhamee bakkee jiru hin beeknu. Ilmaan kee keessa koo deebisiifis ilmaan kun. Yaani jechuun amma ijoolleen keessa jirti amma. Ijoolleen ta'e mana keessa teenyus dubbisu jira. Ijoolleen ta'e mana keessa jirti. Kootu mana keessa deebi. Yaaddoo nam biraaniine faraanitu araba fidee arabatti bitee askara fakkaata malee araba itti biteeti dhufee qe'ee duraa fuudhee garuu ammaati waan nu gargaartu yaaddoo barbaanna ilmaan kana garaanis nu hin danda'u kophaa dhisnee deemuu saniifuu kootu ilmaan kee keessa deebi. Ilmaan kee jammaata dhufeetiin fudhatan inshaallah. Eessa fudhataa manuma kee keessa deebi gurbaan hin jiru gurbaati dheessu mana keessa hin jiru kunooti hidhamee jira bakkee jiru hin beennu yoo rabbi sodaatte koo mana kee keessa deebi kalaas. Yoo haadha taate ati yoo haadha taate gaa haadha jennaami egaa ilmaan kana dhalte kootu mana kee keessa deebi ilmaan keessa taa'i hanga furmaata finnu gurbaa kanaaf. Sama ilmuun dhufa ilmaa keessatti. Yalla. Saada ani andugumaan sitti haasa'u jira maal? Mee waan akkana nan taphata. Anduraan san gizee dhuftee wal faamnaa jinaama. eenyuun adda ta'an siin adda moo yaaddoon addatu jira? Yalla ati ilmaan keessa gali samboo dammoo waliin haasa'u himatanii ani dhuufi ati hidhuufi faraan hidhu. Yalla خلاص دوبا انهي سنعدها بافنا بس واقع سنعدها بافنا دين دبي سنعدها بافنا هاي سعادة نياتي كوتا ملمان كيسا وان برات ديس دغما سن jechuudha hanga naare ati naare na fakkaatti hunduma fo garaan gocha jiran sama waan kana haasa'u dandeenya nuti amma garaan gocha jira waan akkana kana niu haasa'u hin dandeenyuti manuma luftu wal mareenna halas hayye Saada dhaggeeffadde obboleetti tiyya. Saada. Meena dhaggeeffadde amma guutuu akkamii gurra naa kanni dhaggeeffaddu.
nuti amma kijibas waan akkana waan itti kijibanii miti yaaddoo nuti hanga garaan nu gocha jiru nuuf beeka amma bakkuma jirtu dafii nu kottu. Maalummaa kanatu fooyyee ijoollee kiyya boruuf jiraata. Baallamni feetu waan kana waan siin jirra akka hin baallamtaa waan akkanatti. Kan dhugaatti fakkaanne ramma. Akka hin dhugaatti fakkaanne saadaan waan akkanaan kijibe waan akkanaan qosaa godhanii. Kan amma daldataa garaa jiru kan bajjeen kijibe yaani wanni takka hin jirtu. YouTube seen ilaalime waan ani gaddise waan yaaddoo irra gaddisne YouTube yaaddoo irra waan gaddisne waan raajuun gaddise laalime ol beeyte atiin kun. Waa ajaa'iba. Laalee dhugaa kanaan ilma kiyya dhufeeti fudhata. Kiyya fuudhi batee abira fatee ana fuutee deemtuu fichi dhufeeti fudhata ilma kiyya. Dubaani deddeemeeti yaaddoo barbaadna qismi keessa deddeema yoo ati dhuftee mana keessa teessee hanganuma nu gargaarte yoo. Ilma kiyya ittiin dhufadha deema barbaada isaa. Ilmaan yoo dura ati dhuftanii akka midiyaanaa waasi. Gammachuu si jira saadaati gammadu jirta kaala saayye. Kaala si dinaadis gammachuu jirti sin amma akka garaan nu gochuutti jiru. Hayyasiitu isin gammachuu jirti disimiyaa. Duuba ilmaan keessa maan gallati. Wa ilmaan keessa kottuun sin jira inni jiru ilmaan keessa gariin duuba amaatu fide. Kalas ati isin bakka kan maal deebi'aa olti. Ilmaan keessa deebi'a kaayoo ati ani hin jettee amante faraanii deebi'ee jettee amante kottu ilmaan keessa deebiin sin jee ni barbaanne sei. Hayi. Yalla nageet. Nageet cufatte jechuudha amma. Cufatte. Haa isin immoo dubbiseetu na dhibu jira. Harrallee isin bakkuma san jirti. Anamma fatee aduguma sanii. Saadaan. Laa dubbiin waan biraa mul'istu kalas. Harka keessaan qabu jetti. Amma dubbiin waan biraa mul'istu. Sila aaraan tana aara feetee yoo qabatte aarraa jiru. Aara feetee yoo qabatte yaaddu waan akkana jedhe ilmaan kee kophaa jiree jaan namni haadha ta'e rifatee fiigeen dhufakkee jiru. Wallahi baaltoo haatee osoo baaltoon kaanne kana fiigee dhufu. Amma shikna daawwattoota keenya ni dhageessanii waan jechuu jirti haadha manaa yaaddos waan jechuu jirti ni dhageessanii dubbisu jira waan biraa dhiisi nuti ilmaan keessa koo nu deebi'u jechuun ni jira isin harrallee bakkuma san jirti nakki jibdanii jechuun nuti waan akkanaan kanallee kijibuun akkamitti nu taati kijiballee miti. Affatee abar kijibni samma hanga qaba beekamu miti walitti kijibnu. Waliif fayyisu maaliif dhuguma sanii hanga ammaan duraa isin akka mana galtuufi kana jechaa ture amma immoo osoo nuti firraan eegin la arra dubbii isin akkana nu jettee kan nuti garaan hangam nu gochuu jiru nu beeka abbaa ilmaan kun ilmaan keessa sa'aa takka ala taa'uunu waan guddoo ni beekta garuu waa hundaaf daawwattoota keenya waan jennu hin qabnu kunoo inshaallah isin dhufuu baattus ilmaan kana bakkee feene manallee geessine akkasii nuti barbaade yaaddoo hin dhaabnu ni barbaadna. Hanga duraan yoo gargaarsa nu taate mana keessa deebitee ilmaan nu eegdi jenneeti egaa isin didde ilmaanis bakka geessee mana fudhannee mana geessina. Dhaggeeffadhi isinillee haa galatoomtu arraan tana deebisaa afaan guutuun yeroo fedhaniin dhufaa jechuun situ ani gama kiyyaan abbaa manasiiti nama walirraan ajjeesne wal aariin numa jirti jaasaaf jarti jidduu garuu yeroo akkanaa kana silaa saadaan nu wajjin dhaabbachuu qabtiin. Nama walirraan ajjeefne namni kun ilmaa wajji qabanii hootu biyyi asii deebiinaan. Amma dhiifama garuu daawwattoota keenya ani garaanuu na dadhabe maaliif jecha isin jettu kun hedduu mataan dhukkubsuu jira. Saniifuu dhiifama nu godha isinittillee dheerannee jira. Inshaallah isin du'aayima keessan nu cinaa dhaabbadhaan isin jaa daawwattoota kiyya inshaallah viidiyoo itti aanuun hanga walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.